Biyya namni iddoo jedheeti barbaadaa jira. Sikaar gaala kan gadi fataa jiru. Gala keetii. Mucaan gala tiifataa jira dhani kulo. Bani video irratti qabi. Video argisiis. Achi na guddise koo viidiyoo isin baasa. Akkami? Nama gala ofii nagaan araba hojii tiifataa jiru. Tanii falfaltanii. Video bananne bara. Nam nafaan tokko ada. Baasi kuma videoon kee cufa. Shabaka satu dadhabaadha dhawaaf. Koo mucaa viidiyoo isin baasa ga mucaan wannoo jira. Namni takkan dubbatan akka mucaa inni ijaan argee ergasii sana booda itti fuftanii waan barbaadu. Kunoo mucaa isaanii kanaatti dubbataa jedhee abdii bilisummaa. Video bani. Sagaleen hin jira. Sayyeen hin dubbisa. Sagaleen hin jire. Video bani. Koi viidiyoo banu jira. Mucaan qullaa jiraaree maa turte jaaloo? Oya kawan wanda minaati maatu hin jarjarti. Sahara san keessa qullaa hin taane jedheeti ba. Waan hafee kiyya iddoon namni jiraatu eeggamaa ta'uu qaba riidii kiyya waa baay'ee jira. Security eeggannee dhiga. Salaam alaikum. Video bani nafse. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Video banadda. Hin mul'atu bar qooyaan isii ergaa ture. Video bani baasi jumaa dhiira. Amma Bani jalakan ready. Arguuti hin jirtu. Injir war video gadi mana? Videoon banamaadha. Save aja usah katuk. Mana aja nerra usah aja nana nanti mau aja. Mute koranda. Woi tam video asisi tergu accept ko di save aja untuk close ya. Tur. Saving ko ne karena video Obama vlog jur. Erga video bante boda malatto dim tu gara gadi santu save. Amma untuk kanamal Amma baname lafti dukkana malee. lafa dukkan. Kara baabsa. Pulo amma injir. Pulo takana di mucaan. Mulata. Mucaan kan mau kabiraat. Itu pada jadi gawat. Jadi mucaan gawat jadi abdi bilisummaa gawat. Takalin dagamu. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa. Inna gama. Akkami jirta habiibi ko. Tayri fayyaadha. Sambil beli bakka handuune kun nama du'e. Boon. Maqaan kee eenyudha? Maqaan kee. Irra deebi network si qabe. Kake. Maqaan kee eenyudha? Bolesso. Maqaan kee Abdu maqaan kee Abduudha. Abdu. Biyyi kan keessa bakki dhalootaa? Way shabakaa. Obsaan eegaa jira. Mucaa suuraa irratti fidde kan ammoo kanaami. Waa mis suuraa sana fide suuraan kun keeti yaani maal ta'e jawwalli kiyya suuraan asnaa baasuutu jira bar. Bakki dhalootaa keessa obboleesso.
Ala lodi. Kalau suuraan kun keeti obboleesso. Abdii bilisummaa agarte waan agarree amma gaafatu Yaa Abduu. Itti kennime Abduu. Abboo itti kennii maali mucaa mudawwara sanuu jijjiiranne gurbaa hoolaa kana abdii makana dadhabne haakii dhugaa rabbii. Suuraan kun Mudawwara keetii ayuu suuraan amma ati sadii eeggata qabamee mi suuraan kun keetii miti. Rifeensa masaa irraa nun argitu abdii rabbii. Anuma. Uffannoo isuma alboo. meeshaalee gaafatu meeshaan sun Niitii rabbii jedhaati abdii bilisummaa muutii godhaa waan gaafa nu gaafadha. Jarana nutti hin taphatina. Jara kenna bena dhaggeeffadha. Wanni maal ta'e waa dhiyeessitaniifi erga dhiyeessitaniifi gaafii gaafate irraa dhaggeeffatu. Eegasii gaafii kenna gaafanna maa wal nyaattan. Dura fiduu dhabuudha eega fiddanii immootu waan barbaade haa gaafatatu. Ergasii nullee mukatti cabsine gaafanna kenna maal taatan sa? Boo waan gaafattutti jira atillee dafii gaafadhu. Hayyee kanas mucaan isumaadha. Yaani suura irratti gaafas kaa nama wanta ta'eef xiqqoo amma gamtaala jiruuf hoo shawwata biyyootan gaafadhee anuma jee jira. Garuu waggaan laalus mucaan rifeensarra fuularra isisuma fakkaata. Ijoollee walloo argitanii jirtan namni baay'een mucaan kun du'ee jira jettanii poostii godhaa turtanii garuu mucaan isumaa hin duune ni jira. Mucaan gaala diimataa jira. Jiraatu keessa fu. Dalagatti jira hidhaa hin jiru. Dhaggeeffadha yeroo tokko dubbachuu barbaada. Waan tokko dubbachuu barbaada. Nama hedduutu gaafachuu gaafataa Koomeko waan abdiin dagatee jira. Waan ati hin gaafatin. Udduu wayii waraanaa ni gaafadhu. Dhiisa waan akkan jedha qoosaa dhiisaa tila dhaggeeffadha. Bakka hedduutti na waamanii waan kana na gaafataa turan. Beekaatiin nama deebii deebisuu. Inni barbaachisu udduu waraanamee jiraati. Harakaatan godhinaati. Harakaatan godhinaa laan dhugaan isin. Amma mucaa barbaadde argatte ijoollee dhaggeeffatu. Gaafii isaanii deebisiif. Abboo dhaggeeffadha. Shigira. Abba shigiriin qabu na gaafadha. Shigiriin qabu na gaafadha. Mucaan hin tumamne kun hin tumamne. Kun hin jirutti baga jiraattee maatii keettu hin jirre ni du'ee janii akkasitti asinu cinqanii jennaan akkasitti si barbaachatti kaanee baga jiraattee inshaallah waa hundaafuu silaa waliin jirra. Abshir habibi. Okkee abdii keenya kana nuufi deemas gaafannaa kun. Amma nu gaafadhu. Amma yeroo tokko na dhaggeeffadha. Mucaan kun jedhanii Facebook irrallee na guddisi nulleen gaafannaa maaliif isaas guddisi amma fidii osoo hin taane akka fidamu akka ijoollee walloo fidduun hin godha. Hanga galgalatti garuu amma fidiin gaati amma fidiin hin taatu. Noo fidii kottati yeroo fidde kunilleen jira kabiraalleen jira ka Facebook irra deemaa jiru ijoollee baay'ee du'ee jiradhanii. Ammatti gadhee jedhame kana waan ta'eef kana fidde. Hayyee ilmaan Ijoollee ganamatti erga keessaa dhagan. Anallee kasikiina morma gadi qabdanis. Isa Sana dhaggeeffadhu abdii. Oggatakka. Na dhaggeeffadhu walaa dhaggeeffadhu. Oggatakka ilmaan Kasikiina itti gadi qabdanillee fidaa rakkoo meesii galee. takka dhaamatu. Hundi ni fidama oggatakka niin dubbadhaa turaaga. Dhaame. Martuu numa haasonnaa bara akkuma itti dubbannu wallaallee. Nama kuma afurii fi dhibba afurtas jala jira. Itti madhu jennee bar ijoollee taasisan dhaamatu. Okay. Nama kuma afurii fi dhibba afurtu as jala jira. Mucaan kuni yaani mucaa kana maatiin isaa bo'aa ture. Alhamdulillah mucaan ni jira. Suuraa amma. Abdii. Nu adaba mucaa kanallee fidi akkuma keenya gaafattutti kennallee waan ta'eef maraa fidi kottu. Bilinkii godhan. Hayyee rakkoon hin jiru ijoollee walloo suuraa amma iluun manxasaa jiru argaa jirra. Mucaa kana ijoollee tana lamman namni qabdan namni gaafa ijoolleen tun qabdu foolloo gootanii ijoollee tana biyyatti akka ijoolleen tunis fidamtu akka bakka jiranitti nagaa nyaatanii dhuganii tajaajilli godhamuuf isinitti warri immoo mucaan isaa miti jettan mucaan isuma suuraa ammantaase kana isuma qabame sani jarri dhiyeessee jira waliin kijibnu ani immoo abbaa fedhe kijiba irratti isinin deeggaru dhugaa malee wallaahi mucaan isuma walloo sani isuma gaafas qaban san ija tiyyaanan arge gaafas gastiisan jalaas dhaqee dhageessanii sobarratti waliin deeggarru mucaan mul'ate naga qabaa fayyaa qabaa hin duune ni jira. Maatii isaa namni beektanitti hima
ammoo suuraa amma iluun mul'ise kana ana abdirraa qabee akka ilmaan wallotti hundi keenya irratti hojjannee as baasuu qabnaan isiniin jedha.